ji'a tokko keessatti doolaara Ameerikaa 1,200 naaf kafale Facebookni bara 2026 Facebook karaa isa sirrii ta'een akkaataa isin itti banattanii galii mataa keessanii itti argatuu dandeessaniin isin barsiisa. Akkuma beekamu social media adda addaa akkuma fayyadamaa jirrutti galii adda addaa argataa jirra kanneen akka Facebook, YouTube, TikTok akkasumallee websaayitoota garaagaraa kanuma maqaa isin waame malee hedduudha. Kana keessaa immoo inni ijoon jechuudha YouTube kan namni hedduun irratti beekamu garuu amma Facebook ni galii ajaa'ibaa kan YouTube daranii kafaluu eegalee jira. Karaa isa sirrii ta'een Facebook keessan akkamitti akka isin itti create gootan isiniin argisiisa. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara channel keenyaa dhuftanii namoonni haaraa taatan subscribe godhaa akkasumallee video like share waliif gochuu hin dagatina isinii jenna daawwattoota keenya. Mee jalqaba irratti akkaataa karaa sirrii ta'een Facebook bara 2026 kana keessa karaa sirrii ta'een doolaara irraa dalaguu dandeenyu. Ati akkamiin doolaara irraa argatuu dandeesse? Ji'aan akkamiin doolaara 1,000 ol si kaffaluu dandeeka jechuun isin argisiisa na faana bu'a. Jalqaba irratti Facebook keessan keessa seentanii Facebook haaraa banachuuf gama gadii kana create new account kajoo kanarra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu maqaa keessan first name fi last name maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii karaa isa sirrii taheen haala kanaan itti barreessitanii nextin jala kana jirti nextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtan jechuudha. Sana boodan haala kanaan jechuudha iji keessan isinii fida guyyaa dhaloota keessan isa sirrii ta'e jijjiiruu hin dandeessa waan fi akka bara 18 ol taatan haala kanaan guuttanii yoo dhiira ta'e haala kanaan male filattu shamara yoo ta'e female filattu sanbooda nextii gootu jechuudha. Asirratti bakka important ta'e asirratti jechuudha. Kanaafuu kana maal godhuu qabdan gonkuma Facebook keessa lakkoofsan hin banina yoo birriin irraa dalagannaa jettanii gonkuma lakkoofsan hin banina. Kanaafuu maal gootan jechuudha haala kanaan lakkoofsa kan keessatti guutiin hunja jala kana gad dhuftanii sign up with email kajewu ni argattu jechuudha. Amma lakkoofsa jiraami emaila kana lakkoofsa kana gara emailatti jijjiirra. Kanaafuu jala kanatti gadi buutanii jechuudha sign up with email kajewu kanarra yeroo isin cuqaastan jechuudha waa xiqqoo ni eeggattu jechuudha. Sana booda nu haala kanaan amma emailatti nu jijjiirame bakkireefu interphone number jedhu amma gara emailatti nuuf jijjiiramee jira jechuudha. What is your email nuun jedha. Amma sitti emaila keessan isa sirrii kunuun amma haala kanaan itti guuteen jira. Haala kanaan eega emaila keessan isa sirrii itti guuttan jala kanatti gadi buutanii maal gootanii nextiin ni jirti next iddoo jettu tana irra cuqaastanii jechuudha gara fuulduraa deemtu jechuudha. Emaila keessan kan koodiin irratti isiniif ergamu kan hin daganne. Sana booda haala kanaan create password nuun jedha. Password isa jabaa ta'e digitii 8 ol kan ta'e itti guutuu jechuudha kan namni illee malaan hin arganne jechuudha. Password bareedaa itti guutanii jechuudha. Haala kanaan kunoo password keessan itti guutanii sana boodan jala kanatti illee raayitii sanduuqa kana keessatti gootanii jechuudha. Nextiin ni jirti nextii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana boodan daawwattoota keenya waa xiqqoo ni eeggattu haala kanaan isinii fida seera keessa jiru kana hin qeebaltaa nuun jedha jechuudha. Kanaafuu I agree goone gara fuulduraa deemna dhiifama. I agree kajewu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtan seera poolisii kana jechuudha ni fudhanna kun dirqama waan ta'eef jechuudha. Eeyyee waliif gala jennee I agree kajewu kana cuqaastanii gara fuulduraa adeemtu jechuudha. Sana boodan daawwattoota keenya daqiiqaa muraasa ni eeggattu jechuudha. Sana boodan kallatti maan jechuudha haala kanaanii maal nuun jedha gara emaila keetitti verification code siif erginee jirra jedha jechuudha. Kanaafuu maal gootan kallatti maan bilbila keessanii hompatanii isaa okkee guddoo okkee garaa gidduu gadi dhootaniituma keessaa baatan jechuudha. Cinaacharra dhootanii of duuba deebitan zeerootti isin deebisa. Garaa gidduu gad dhootanii keessaa baatan emaila keessa seeneetiin jira kunoo emailli kiyya keessa eegan seenee koodiin haala kanaan naa dhufe koodii kana gadi qabdanii copy godhatu jechuudha. Eega haala kanaan copy godhatanii maal gootanii bakka reefuu inni koodii isin gaafatetti deebitanii jechuudha. Asirratti confirmation code nuun jedha. Koodii kana quba keessanii saganii gadi qabdanii paste iddoo jedhu cuqaastanii jechuudha. Haala kanaan irratti guutanii nextiin jala kana jirti next iddoo jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Emaila keessan san irratti koodii isiniif erge achi fudhatanii itti guutanii haala kanaan nextii gootanii jechuudha. Amma kunoo kallattimaan gara fuul
fuuldura na dabarsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya haaluma kanaan isteeppii itti aanullee guutaa deemna jechuudha. Isteeppiin isinitti argisiisu kana qixa sirriitiin hordoftanii yoo anuma waliin Facebook kana banattan jechuudha. Dhugumatti hanga dhumatti yoo viidiyoon asirratti wal duraa duuba nama booda isin barsiisu kan hordoftan ta'e qixa sirriitiin Facebook irraa galii argachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo amma gaa kallattimaan hanga inni koodii kana fudhatu ni eeggattu jechuudha. Koodii barbaadaa confirm walirratti godhaa jira waan ta'eef ni eeggannaa jechuudha hanga inni xumuree nuuf deebisutti. Waaw kunu amma haala kanaan jechuudha. Add profile picture nuun jedhee jira. Profile keessan suuraa yoo barbaadan rakkaatan yoo barbaanne skip gootanii bira darbitu anamma hin barbaanne waan ta'eef isin argisiisuu fi skip godheen bira dabraa jechuudha. Yoo barbaadan add picture bakka jedhu cuqaasaniituma galaarii keessan keessaa fudhattu. Kunu amma haala kanaan welcome to Facebook gara Facebook bakka nagaan dhufte naan jedhee jira. Amma asirratti friendii keessan affeeruu yoo barbaadan allow gootanii yookaan tarni on iddoo jedhu tana cuqaastanii affeertanii ani waan hin barbaadiniif not now iddoo jedhu tana cuqaaseen bira taraa sana boodan haala kanaan lakkoofsa isin gaafata. Lakkoofsa asitti yoo barbaadan ni guutan. Amma bakki murteessan as namoonni hedduun lakkoofsa biyya keessa jiru useetuma guuta. Bakka nan qastii isin amma tuqetan qastii tanarra tuxxanii jechuudha. Koodii biyya keessa jirtanii filachuu qabdan. Lakkoofsa bakka reefu sanitti guutan laal bakkee murteessan as waan ta'eef lakkoofsa asitti guutan. Kun amma koodii kan Itoophiyaa irratti deeffadde san boodan lakkoofsa Itoophiyaa asitti guutanii jechuudha. Kan barbaadan fedha keessan. Waan hin barbaanneef skip godheetiin irra darbuu barbaada jechuudha. Isini asitti itti guutanii jechuudha. Yoo feetan itti guutan kunilleen optional rakkoo miti fedha keessan jechuudha. Yoo dirqamaa miti yoo barbaadan ni guutan garuu osoo guutanii baay'ee gaariidha jedheen abdada jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isinii fide ani hin barbaanne jechuudha. Kanaafuu maal godha skip godha. Yoo barbaadan add number iddoo jedhu cuqaastanii irratti guutanii jechuudha. Waaw baga gammadan kun amma haala kanaan jechuudha. Facebook ni guutummaan guututu jechuudha. Gara fuulduraa na oofee banamuuf deema jechuudha. Amma akka ajaa'ibatti amma asitti kana yoo barbaadan isin allow gootanii bira darbullee ni dandeessanii dislike gootanii bira darbullee ni dandeessan jechuudha. Optional kunis rakkoon qabu haa ta'u waan amma allow ka jedhu kana cuqaaseetuman bira darba jechuudha. Kunu amma haala kanaan jechuudha. Waaw Facebook ni amma haala kanaan qixa sirriitiin karaa sirriitiin naaf banamee jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan Facebook karaa sirriitiin karaa seera qabeessaatiin jechuudha. Haala kanaan banatu jechuudha. Viidiyoo kana namoota baay'ee fakkeenyaaf kan Facebook lakkoofsan banatuun arga jechuudha. Gaafii adda addaa lakkoofsa kiyyan na jalaa cufamee lakkoofsa Facebook na jalaa badee namoonni hedduu akkana jiru naaf barreessan waan hin arguufin viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Maaliif Facebook illee galii eegalee waan ta'eef jalqabarraa kaaftanii banattanii akkaataa isin hanga birrii inni isinii kafalutti waliin baranna. Dabalataan barnoota kanaan wal fakkaatu. YouTube Oromaan jala seenati iddoo broadcasting jedhu jala seentanii mata duree barnoota Facebookaa jedhu hunu haaluma isin argitan kanaani barnoota Facebookaa amma durallee hedduun barsiise jechuudha. Hedduu barsiifamee jira asirratti haala isin argitan kanaani achi jala waan isin dhibee paaswordii lakkoofsa jijjiirratu emailatti jijjiirratu Facebookaa isin jala bade akkaataa itti deebifatan paaswordii dagattan haaraa itti godhatu hunda as jala isiniif jira jechuudha. Wanni as jala dhabame hin jiru kan isinirraa eegamu jechuudha. Chaanaaluma kana jala seentanii broadcasting bakka jedhu jala irra cuqaastanii mata duree kan emailaa kan Facebookaa kan TikTokaa kan WhatsAppii hundaayyuu mata duree irratti godhame achi jala viidiyoo 10 mata duree tokko jala viidiyoo 10 akkasiitu jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan achirraa hordofuu ni dandeessu. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoota kanaan wal fakkaatu dabalataan argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godha. Akkasumallee bakka isiniif hin galii yaada keessa komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kanarratti kan isiniif hojjenne isiniif deebifnu ta'a. Akkasumallee namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf share godha. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole please like godha. Nu familie ta'a nu jajjabeessa jechuudha. Galatooma 130 subscribe seenutti jira jechuudha. Galatooma.